Odujom kitaabni sabboonummaa kan Dr. Biraanuu Leencisootiin barreeffamee magaalaa Finfinnee galma Godambaa yaadannoo Adawaatti eebbifame. Rakkoon kamillee waliin marachuudhaan fala argachuu akka danda'u abbootiin gadaa Oromoo yaada isaanii ibsani. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp yakkoota himannaa irratti dhiyaate hundaanuu balleessaa ta'anii argamaniiru. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa oduuwwan guyyaa kanaa kan jimaata sa'aatii 1 sa'aatii 6 irraa kaasee simbira ga'u kallattiidhaan simbiraan ga'u jalqabnee jirraan olaanaa yaaddeessaatiin hanga xumuraatti waan wajjin turtaniif galata qabdu. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed gara aangootti erga dhufanii eegalee sagantaa namarratti xiyyeeffateen damee deeggarsa hawaasummaatiin harka qalleeyyiidhaaf manneen jireenyaa gatii gadi aanaadhaan ijaaruun damichaan jijjiiramni guddaan akka dhufu taasisaa jiraachuu waajjira ministeera Muummee beeksise. Tarkaanfiin hojimaata sagantaa kana manneen haaromsuu qofa osoo hin taane kanneen gara malee miidhamanii fi moofaan sadarkaa hin haaromfamne irra gahan kanneen jireenya ilma namaatiif dhiisii keessa turuuf iyyuu sodaa namatti uuman manneen kabaja fayyummaa fi nageenya ilma namaatiif mijatoo ta'aniin bakka buusuu isaati jedhameera. Hojiiwwan lammiilee jireenya gadi aanaa keessa jiraatan fayyadamoo taasisan kunniin dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa magaalotaa fi naannoleetti hojii wal fakkaataa akka raawwataniif akka kaka'anii fi haala jireenya lammiilee hedduu jijjiiruu akka danda'an taasisaniiru. Amantaan ministeera Muummee Abiy Ahmed jijjiiramni naannawaa hojii fi jireenya dhiyoo irraa eegalaa jedhuun naannawa awwaareetti jijjiiramni saffisaan gochaan mul'ateera. Hojiin manneen haaromsuu bara kanaa torbee tokko dura ifatti kan eegalame ta'ullee hojiiwwan haaromsaa fi ijaarsa gamoowwanii naannawa kanatti kanaan dura eegalaman saffisaan ijaaramaa jiraachuus waajjira ministeera Muummee ibseera. Ji'oottan sagalan darbanitti damee albuudarraa doolaarri miliyoona 200 fi miliyoona 89 argamu. Ministeerri albuudaa beeksise. Manni maree bakka bu'oota uummataa raawwajoota saglanii kan darbanii ministeera albuudaa guyyaa kaleessaa qorateera. Mirkanaa Taaddasaa Hordofe. Manni maree bakka bu'oota uummataa raawwii hojii ji'oota sagal darbanii ministeera albuudaa qorateera. Qorannoo raawwii hojii kana irratti gabaasa mana hojichaa kan dhiyeessan ministeerri albuudaa Injiinar Habtaamuu Tagany kaayyoowwan ijoo ministeerichaa keessaa tokko daldala alergii albuudaa guddisuudha jedhan. Sochii koontiroobaandiif daldala seeraan alaa ittisuun wal qabatee hojiin hojjetame abdachiisaadha kan jedhan Injiinar Habtaamuun ji'oota sagal darbanitti damee albuudaatiin sharafni alaa doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 89 argamuu danda'eera jedhan. በ9 ወራት በኩባንያዎች አማካኝነት ji'oottan sagalan dabranitti kubbaaniyyoota warqee toonii 2.414 akkasumas gama aadaatiin toonii 0.609 walii galatti warqee toonii 3.023 baankii biyyaalessaaf dhiyeessuun kan danda'ame yoo ta'u kanaanis doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 74 karoora qabame keessaa harki 75 sharafa alaa argamsiisuun danda'ameera. Kunis kan bara darbee yeroo wal fakkaataan wal bira qabame yoo ilaalamu ammaan harka 12.6 gama galiin ammoo harka 83 caalmaa agarsiiseera. Albuudota warqeen alaanis oorii tantaalaamii toonii 69.79 liitiyeemii toonii 11,000 fi 176.4 oopaalii dheedhii fi sonni itti dabalame 19.894 albuudota faayaaf oolan toonii 79.55 fi albuudota industirii toonii 32,000 fi 141 gabaa addunyaaf dhiyeessuun sharafa alaa doolaara miliyoona 13.335 argachuun danda'ameera. Walumaa galatti ji'oota sagalan dabran sharafa alaa doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 89 argachuun kan danda'ame yoo ta'u kunis kan bara darbee yeroo wal fakkaataan wal bira qabame yoo ilaalamu harka 68 caalmaa qabaachuu agarsiisa.
Oomisha indaastirii albuudaa guddisuu, investimentii damee kanaa babal'isuu, qabeenya albuudaa jiru adda baasuu, carraa hojii damechaan uumuu fi hojiilee riifoormii hooggansaa fi ijaarsa dandeettii bal'inaan hojjetamaa jirus jedhan. Koreen dhaabbii dhimmoota albuudaa fi indaastirii dhimmoota ministeericha irraa deebii barbaadan irratti gaaffilee dhiyeessuun deebiin itti kennameera. Miseensonni mana marichaas daldala seeraan alaa albuudota irratti mul'atu ittisuu, qabeenya albuudaa jiru beekuun sirnaan bulchuu, warshaalee heddummeessuu irratti gaaffilee qaban ministeerichaaf dhiyeessaniiru. Albuudonni kun karaa seeraan alaatiin biyya keenya keessaa gara biyyoota ollaa deemanii kan isaanitti ekspoortii ta'an hin jira jechuudha. Rakkoo nageenyaa naannolee albuudni heddumminaan itti argamu dugda duuba saamicha albuudaa fi qaamolee dugda sana duuba jiran qoratanii adda baasuudhaan rakkoo kana bu'uurarraa furuudhaaf akka ministeera albuudaatti hojiin hojjetamaa jiru irratti yoo ibsi kennamee kan jedhu. Bakkeewwan kuufama albuudaa qaban akka kanaaf qaama dhimmisaa ilaallatu waliin bu'uuraalee misoomaa kan akka daandii mijeessuu fi abbootii qabeenyaa itti affeeruun bu'aadhaaf oolchuu irratti maaltu karoorfamee jira? Idaarraa gara miindaatti ce'uudhaaf ciminaan carraa albuuda baay'inaan biyya keenya keessa jirutti fayyadamnee hojjechuun baay'ee murteessaadha. Kanarratti wanti hudhaa ta'ee jiru kun bal'inaan sirriitti osoo ibsamee gaariidhaa waan jedhuun kaasuu barbaada. Ministeerri albuudaa Injiinar Habtaamuu Tagany gaaffilee miseensota mana marichaarraa dhiyaataniif deebii kennaniin haalli hooggansaaf bulchiinsa albuudaa xiyyeeffannoo kan barbaaduu fi of eeggannoo kan gaafatudha jedhan. Daldalli seeraan alaaf kontiroobaandiin ammas faayidaa biyyattiin gama kanaan argachuu qabdu kan dhabsiisu waan ta'eef xiyyeeffannoon irratti hojjechaa jirras jedhan. Albuudota biyyattiin qabdu adda baasuun faayidaaf oolchuuf qorannoowwan garaagaraa gaggeeffamaa akka jirus eeraniiru. Yaadota miseensota mana marichaarraa ka'an akka galteetti fudhachuun xiyyeeffannoon kan irratti hojjetamu ta'us ministeerri albuudaa Injiinar Habtaamuu Tagany himaniiru. Naannoo Hararitti sagantaan tola ooltummaa gannaa dargaggoota tola ooltota 43 hirmaachisee eegalame. Pirezidaantiin naannoo Hararii obbo Ordin Badree fi itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Damee Hararii obbo Geetu Wayyeessaa fi qondaaltonni naannichaa kanneen biroos saganticha eegalchiisaniiru. Sagantaa tola ooltummaa kanarratti barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo fi sadarkaa lammaffaa akkasumas dargaggoonni kutaalee hawaasaa garaagaraa walitti bobba'an 43 ol kan hirmaatan ta'uu ibsameera. Tola ooltonni kunneen tajaajiloota kanneen akka sagantaa ashaaraa magariisa, manneen akka qalleeyyaa haaromsuu, dhiiga arjoomuu fi kanneen biroos kan hirmaatan ta'uu tajaajila Itoophiyaatu gabaase. Nagainam cufaa gaha, nagainam cufaa tokko, nagaan nuu mala. Duuba haadhi sagal garaatti sanbaatetti isa yaamuu jiru ijoolleteen tabarri gargari nu waarsitaal jirtu. Haati teessan isa waamti, haatteessan hin boochina, haatteessan garaa rarraasina, kootta gala. Waamicha haadhaa isinii taasisa ilmaan tiyya, ani haati teessan yaaddoo gara lamaa qaba ilmaan tiyya. Kamana jiru si hawwe ilmaan tiyya ati ka ala jirtu haadharraan utaalte ilmaan tiyya isinii jedhe hanfalaa hiikkadhe ilmaan tiyya isinii jedhe siinqee diriirse ilmaan tiyya hanfalaa laalaa ilmaan tiyya garaa dhalaatiin isin kadha ilmaan tiyya harma hoosisaatiin isin kadha ilmaan tiyya naagalaa ilmaan tiyya naagalaa nagahaan naagalaa. Siiqqabbee waraana dhaabbata malkaadhaa jedha tulluudhaa jedha. Sirna gadaa cabe kana waliin deeffanna du'aan safuu qaba du'aa waraabessi nyaate gufiitti dhufe labsii ba'e kanatti nuufitti nuu kootta malkaadhaa jedha tulluudhaa jedha waaqaa jedha lafaa jedha labsii ba'e kanatti fayyadamaa ta'u gara nagaatitti nuu deebi'a. Tarkaanfii qindaawaa raayyaan ittisaa fudhataa jiruun godinaalee lixa Oromiyaatti nageenyi mirkanaa'aa jiraachuu ajajaa ittaanaan ajaja giddugaleessaa Birgeedar Jeneraal Tasfaayee Raggaasaa himani. Tarkaanfii caasaalee nageenyaa fi qaamolee hawaasaa waliin fudhatameen manneen shanii barbadaa'u qondaaltonni olaanoon raayyaa ittisaa kunneen himaniiru. Muktaar Abdallaa. Waraana kaaba biyyattiitti mootummaa fi TPLF gidduutti mudate hordofee godinaalee Wallaggaa keessatti haalli mijataa qaamolee seeraan ala hidhataniif uumamee ture lubbuun lammiilee akka darbuu fi bu'uuraaleen tajaajila hawaasaa akka barbadaa'aniif sababa ijoo ture. Kana sirreessuufis gootichi raayyaa ittisaa fiixee lixa biyyattii irraa kaasee tarkaanfii garaagaraa fudhataa tureera.
እንደ ቤዝ የሚጠቀምባቸው ቦታዎች በተለይ ወደ ቆላማው በሱዳን bakkeewwan akka bu'uuraatti itti fayyadamaa ture gara qarqara Suudaan kibbaa, Gaambeellaa fi Benishaangul karaa aanaa addaa Maa'oo Koomoo fi Gidaamii gama kaabaa fi dhiyaan bakka leenjii itti fayyadamaa ture amma bakkeewwan ijoo ta'an kunniin barbadaa'aniiru. አሁን ምስራቅ ወለጋ ላይ በአብዛኛው ቦታዎችም አማራ ማህበረሰብ Wallagga Bahaa bakkeewwan garagaraatti hawaasni saba Amaaraa dursanii dhufanii qubatan jiru. Uummata naannichaa waliin wal fuudhanii walirraa ilmaan horatanii kan jiraatan hedduun jiru. Naannoo kanatti shaneen saboota lamaan walitti buusuuf hojii uummata buqqaasuu hedduu hojjetaa ture. Rakkooleen akkanaa akka hin uumamneef haala danda'ameen hojii naannolee lamaan waliin hojjenneen uummanni gara naannoo Amaaraatti baqatee ture godinnis simatee gara qe'eesaatti deebiseera. Hawaasnis simatee amma hojiin gaariin hojjetameera. Qabeenyaan naannoon Oromiyaa dilbiidhaa kan jedhan ajajaan ittaanaa ajaja giddugaleessaa Birgaader Jeneraal Tasfaayee Raggaasaa qaamoleen diina waliin sabatti duulan uummanni qabeenya isaan akka hin jijjiiramneef danqaa ta'uu himu. Lafti Oromoo bal'aadha. Qabeenyaan badhaadhaadha. Beegii Wallagga Maa'oo Koomoodhaa kaasii hamma Booranaa hamma Harargeetti lafti Oromoo coomaadha. Qabeenyaan Rabbi badhaaseera. Warri beekumsa dhabanii qabeenya keenya kana horma saamsisuudhaaf qaanutti banaa jirantu xiinsammuu ilma namaa garmalee miidhaa waan jiruuf uummanni keenya baay'ee ifatee jira. Hojii nageenya lammiilee mirkaneessuuf hojjetameen godinaalee Wallaggaa afranitti nageenyi argamaa kan jiru yoo ta'u bu'aa argame keessattis gumaachi hawaasaa fi qaamolee nageenyaa naannichaa guddaadhas jedhameera. Nageenya amansiisan toora kanatti kan dhufeef kana waan ta'eef halkanii guyyaa nu deeggara nu bira dhaabata haala nagaa hunda waan nagaa boorisitu kana hunda hin balaaleffatee waan nu bira dhaabateef nageenya amansiisan toora kanatti kan uumame jechuudha. Amma uunoo tasgabbaa'ee misooma ofiitii irratti halkanii guyyaa socho'ee misooma ofiitii irratti tasgabbaa'ee ijoollee fi barsiifataa jira. Yeroo ammaas nageenya waaraa argamaa jiruun hawaasni godinaalee kanneenii gara sosochii idileetti deebi'aa jiraachuun himameera. Ijoolleen naannoo adda addaatii dhufte Oromoof jecha nageenya biyya kanaatiif jecha wareegamaniiru. Qaamaa hir'ataniiru. Dadhabaniiru. Baay'eetti qoramaniiru. Duubatti hin deebine. Kana jechuun nagaa fiduudhaaf tasgabbii har'a mul'ataa jiru. Nagaa amma ifatti deemaa jirra jedhee uummanni gammadaa jiru kana fiduudhaaf bu'aa bayii baay'ee nu gaafate. Bu'aa bayiin sun hamma uummanni Oromoo nagaa argatutti nuuf dadhabbii miti. Godinaalee Wallaggaa afranitti piroojektonni gaaffii uummataa ta'an hedduun rakkoo nageenyaan adda citanii turanis tarkaanfii nageenya waaressuu fudhatameen gara hojiitti deebi'aa fi gariin ammoo tajaajilaaf qophaa'aa jiraachuun himameera. Dirree xiyyaaraa Naqqamtee eebbisiisuudhaaf qophiirra jira. Karaa gurguddaan hojjetamaa jira. Kanaaf infiraastiraakcheriin kana dura silaa piroojeektii gurguddaan biyya kanaaf ta'aa jedhamee carraan kennameef baay'ee gufateera. Baay'ees boodatti hafeera. Otoo waan sun hojiirra oolee ilmaan Wallaggaa, ilmaan ijoolleen lixa Oromiyaa keessa jirtu hojii argatti ture. Sababa warrattii kanaatiin ilmaan naannoo lixaa jirtu kun naannoo biraa deemtee illee akka hojii galteen hojjenne, akka sammuun isaanii dhiphatu, akka wal sodaatan, akka warra shanee keessaa dhuftetti jedhanii namni ija biraatiin akka ilaalan goosisaniiru warri kun. Waggoota muraasa darbanitti gochaan qaamolee seeraan ala hidhataniin godinaalee Wallaggaa fi kanneen birootti lammiilee irratti raawwatame safuu fi duudhaa uummata Oromoo kan faallessu ta'us Birgaader Jeneraal Tasfaayee Raggaasaa himaniiru. Raayyaan ittisaa fuuldurattis nageenya uummataa mirkaneessuuf onnee guutuun kan hojjetu ta'as jedhaniiru. Kitaabni sabboonummaa kan Dr. Biraanuu Leenjisoo barreessan Finfinnee galma Godaambaa yaadannoo Adawaatti eebbifame. Sirna eebbaa kitaabicha irratti faayee mana maree federeeshinii Aganyuu Tashaagar, ministeerri jallisii fi naannoo gammoojjii Aishaa Muhammad dabalatee pirezidaantoonni naannolee fi keessummoonni gurguddoon kanneen biroos argamaniiru. Mangistuu akkuma
Kitaabni mata dureen isaa sabboonummaa jedhu Dr. Biraanuu Leenjisootiin barreeffamee eebbifame. Kitaabichi afaan Oromoo fi afaan Amaariffaatiin kan barreeffame yoo ta'u, gahee sabboonummaan ijaarsa biyyaa keessatti qabu muuxannoo biyyoota garaagaraa hammachiisuudhaan kan barreeffame ta'uun ibsamee jira. Hirmaattonni sagantichaas kitaabichi ilaalcha dogoggoraa sabboonummaa ture maqsuun ijaarsa sirna dimookiraasii fi tokkummaa biyyoolessaa fiduu fi bu'uura gaarii kan kaa'udha jedhan. Biyya sabdanneessa ta'e, biyya tasgabbii qabu, biyya badhaadhinatti ce'uu qabu, biyya dimookiraatawaa ta'e ijaaruu keessatti sabboonummaan yookiin sabboontoonni gahee isaan taphachuu qaban akeeka. Kanaan dura abaaramaa turan warri sabboontota ofiisiin jedhu yookiin immoo warri naashinaalizimii hordofu kun biyya kanatti hin abaaramu. Isaan abaaruun falakka hin taane garuu immoo sabboonummaan maal akka ta'e hubachuu jalqaba. San booda immoo biyya ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaan taphachuu qaban sirrii sana bakka sirrii sana qabsiisuu. Sabboonummaan kun akkumdeetiif ta'uu qaba saboota hundaafuu kan jedhu. So kanarratti kan hundaa'e kun I think taabuu kana cabsee jiran jedha Dr. Biraanuun. Taabuu yeroo isin jedhu namni sodaata waan kana gara birootti fudhataniitu maqaa kiyya balleessuu maara. Garuu dhugaan immoo lafa jiru kana waan ta'eef sabboonummaan maal akka ta'e uummanni biyya kanaa beekutu irra jira. Sabboonummaa yookaan saba kan jennus asumarraa dhufa eenyummaadha. Eenyummaa aadaa seenaa uummata waliin qaban jechuudha. Kanaafuu biyyi Itoophiyaa jedhamtu biyya uummata eenyummaa garaagaraa qaba. Sabaaf sablammiiti jechuudha. Kanaaf as keessatti biyya kana keessatti sabboonummaan gaggeeffamus sabbeenummaa sabdaneessati. Eenyummaa uummata biyya kana keessa jiran hunda calaqqisiisuu qabdi. Kanaan irratti mari'annus. Barreessaan kitaabichaa Dr. Biraanuu Leenjisoo kitaabichi ilaalcha dogoggoraa sabboonummaa irratti ture maqsuun sabboonummaan ijaarsa biyyaatiif akka oolu taasisuu keessatti gahee isaa kan baatudha jedhan. የመጽሐፉ ዓላማ አንድም ብሔርተኝነት kaayyoon kitaabichaa inni tokkoffaan sabboonummaan humna cimaa siyaasa ta'uu agarsiisudha. Inni biraan ilaalcha jibbisiisaa sabboonummaa irratti jiru maqsuudha. Akkasuma sabboonummaan tokkummaa biyyaaf nageenya waaraaf badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf ni gargaara isa jedhu agarsiisuudhaaf እንድናይ ለማድረግ ከስሜት ለማላቀቅ ይህን ማድረግ ከቻልን ደግሞ አመለካከቱ ለሀገር አንድነት ለሰላም ለብልጽግና የሚኖረው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ይሆናል የሚል saganticharratti kan argamanaaf yaa'ii mana maree federeeshinii Aggeenyoo Tashaagar kitaabichi marii biyyoolessaa biyyattiin eegaltee jirtu sabdaneessummaan haala barbaachisuun hojiirra oolaan ijaarsa biyyaatii fi bu'aa gaarii kan qabu ta'uusaa kan agarsiisudha jedhan. የጋራ ጠንካራ ሀገር ለመገንባት በመገንባት ረገድ biyya waloo jabduu taate ijaaruuf mariin biyyoolessaa murteessaadha. Kanaaf namni hunduu murannoo kana qabatee ga'ee isaa bahachuu qaba. Keessattuu hayyoonni abbootiin qabeenyaa namoonni siyaasaa ga'ee olaanaa bahachuutu nurraa eegama. Mariin eegalame yoo milkaa'e biyya keenyaaf bu'aa olaanaa qaba. Kitaaba Dr. Biraanuu Leenjisoo keessattis wanti ibsame isuma kana. Kanaaf kitaaba kana binnee dubbisuu hiriyoota keenyaaf kennuu qabna. Kana akka gootanis isinittan amana. በዶክተር ብርሃኑ ሌንጂሶ መጽሐፍም ላይ የተገለጸው ይሄ ነው በግልጽ። ስለሆነም ይህን ልናደርግ ይገባናል። በመጨረሻም ይህን ጽሑፍ ገዝቶ ማንበብ ለወዳጅ ዘመድ ገዝቶ ማበርከት ታተርፉበታላችሁና ይህንን እንደምታደርጉ እተማመንባችኋለሁ። Sirna eebba kitaabichaa irrattis yaa'ii mana maree federeeshinii Aggeenyoo Tashaagarii fi ministeera jallisii fi naannawa gammoojjii Aishaa Mohaammed dabalatee pirezidaantonni naannolee fi keessummoonni gurguddoon garaagaraa argamaniiru. ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ daawwachuu irratti argamtu oduuf odeeffannoo keenyatti fufneerra. Rakkoon kamillee waliin mari'achuudhaan fala argachuu akka danda'u abbootiin gadaa himani.
Mariin biyyaalessaa akkaataa barbaadamuun adeemsifamnaan fala walitti bu'insa biyya kanaa guutummaan guututti ta'uudhaan rakkoo darbee fala gaarii akka ta'us kan akeekanidha. Abbootiin gadaa kunneen turtii ETV Afaan Oromoo wajjin taasisaniin Sexxoo Tashoomee dabalataa qindeesseera. Rakkoowwan bara dheeraaf madda walitti bu'insaa ta'uun biyyattiitti qormaata ta'an furuuf akka biyyattiitti mariin hundaa hirmaachise fala ta'a jedhamee abdatameera. Kanaafis koomishiniin marii biyyoolessaa hundaa'ee ajandaalee walitti qabuu eegaleera. Abbootiin gadaa kutaa magaalaa Sabbataa Isheetoo Ariitii, Hirphaa Araddaa fi Dayyaasaa Damee dhimma marii biyyoolessaa irratti turtii adda ETV Afaan Oromoo waliin taasisaniin Oromoon dur irraa kaasee marii rakkoo isaa hiikkata gaaddisa jalatti mari'achuun kan walloleessa walitti araarsaa akka turee fi ammas akka itti jiru himanii kan mari'atu rakkoo isaaf fala akka hin dhabne himaniiru. Oromoon dur muka jala taa'eet, gaaddisa taa'eet, dilarra taa'eet, ollaadhaan biyyaan araddaa jiraatitti wal kakaasee wal baasee wal lolu araarsee kan wal ajjeesellee wajjin nyaachisee harka wal fuusisee tokko godhee fuulduratti akka namni nagaatti deemu taasisa. Yoo mari'atan hundi isaa hin deebi'a nagaa ta'a. Mariidhaan hiikama. Malee lolaan hin hiikamu. Amma meeshaa waan kakkaaniin wal balleechuudha malee uumamni hiikamu hin jiru. Kan du'e isaas hin deebi'u hin badaa qeenis hin badaa. Hoo nageenyi jiraate qe'ee sanis biyya sanas ta'anii nyaatan nama ajjeesanii lubbuu namaa balleechanii fuulduratti deebi'ee waaqni nu laala hoo dhugaa malee lubbuun namaatis badde gaariin ta'u dhugaa walirraa fudhachuudha Oromoon dhugaa fudhata qalatee waliin nyaatu dhugaadha dhugaa kenni dhugaa naa kenni dhugaa sirraa qaba naa kenni hoo jedhe dhugaa jirtu hin kennaaf. Har'as Oromoo kan walitti nu fidee Oromoo wal fiqqisiisu Oromoo kan manaa baasee dannii teechisiisu ilma Oromoo kan hojjisiisuu danda'e namoonni walirraa marii waan dhabaniif walirraa nageenya waan dhabaniif galee wal battinneechuu danda'an. Hojiin koomishiniin marii biyyoolessaa eegalee biyyattiitti walitti bu'insa yeroo dheeraa lakkoofsee furuuf shoora olaanaa taphata jedhu. Rakkoolee mudataniif waraanni fi humni fala waaraa akka hin finnes himaniiru. Hoggaa araarsan kana araarama shaggaadha gaariidha jenneerra kan muufate san illee kan muufate san maa muufatte jedhanii ofitti yaamanii fidanii ofitti makaniiti maali muufatte jedhanii immoo qaama lachuu qaama wal dhiibu kana walitti fidanii maali rakkoon kee jedhanii warra manguddoo biyyaatti abbootii amantaatti warra araara buusuudhaa deemu kanatti of kennanii waan jiru oduun dhoksin oduu asiif achi jedhanii garaa bal'ataniiti dhugaa dubbataniiti oduu dhugaan dubbateen hoggaa kaan dhoksanii ta'u garaa duuba walitti deemaniin ta'u araara. Marii biyyoolessaa jechuun biyya waliin mari'ata biitti maal mari'ata manguddoo keessa yaaseet dargaggoo beekallee yaaseet hawwasii qee baaseet abbaa gadaa baaseet mari'ata gaaddisa taa'e maaltu fala nuu ta'a jedhee mari'ata maaltu fala nuu ta'a biitti keenya hoggaa nagaa ta'e nagaa taana achi ibiddi qabachaa jira asitti hoo maal goone ibidda kana akkamitti dhaamsinee nagaa goone biyya walitti deebisnee biyya tokko goona biyya walitti firoomsinaa kan wal dhabu kana akkamitti araarsinuu jedhee taa'ee marii kana mari'ata. Inni kun ijaaramee dhufuun isaa kun gochamuu isaa maaliidhaaf dabalata maalitti dabalata nageenya buusuudhaaf. Biyyattiitti nageenya waaraa fiduuf qaamni hundi gahee isaa bahuu akka qabu waamicha dhiyeessuun kutaaleen hawaasaa maricha irratti hirmaatanis ta'ee hawaasni hundi milkaa'ina isaaf tumsuu akka qabanis dhaamaniiru. Abbaan gadaa, abbootiin amantaa, maanguddoon biyyaa, hafooshaan biyyaatillee, hafooshaan biyyarra jirullee araara labsuu qaba. Inni araaramnaa lolarraa bu'aan hin jiru, tolarraa bu'aan jira, rakkoon keenya isaaf furamaa jedhamee araara labsuu araarsuu kan muufatee danni jirullee mootummaan illee hundi isaa karaa araarratti harka kennatee akka dhufu taasisuu qaba. Biyyuma Oromoo kanaaf hundi isaa kan yaada qabu. Kana immoo waliin deebinee yoo waliin mari'anne malee yoo immoo bakka biraatiin wal balleechina jenne wal balleechine eenyudhaa kennuuf lafa tana biyya kana eenyudhaa kennuuf. Wanni fe'ellee nutti haafuu nu gaaddisa gara erga taa'uu camarree turre calqabnee turre achi gaaddisa san jala teenyee araarsuu nagaa godhuu dargaggoota keenya lakkiyaa ijoollee boru yoo biyya tan akka gaariitti nagaa goonee fudhanne malee yoo immoo waan biraa keessa galle biitti kan ormaan nu jalaa taati jennee yaada kanas dabarsuu. Jireenya horsiisee bulaa fooyyessuudhaaf qormaatolee sababa jijjiirama qilleensaatiin dhufan qolachuun barbaachisaadha jedhame. Yuunivarsiitii Booranaatti qorannoon idil addunyaa jalqabaa mata duree horsiisee bulaa jaarraa 21ffaa jedhuun gaggeeffamuu eegaleera. Taaddasii Tarrafee magaalaa Yaaballoo irraa gabaasa guutuu isaa nuuf ergeera.
Yuunivarsiitiin Booranaa qorannoo idil addunyaa kan jalqabaa mata duree horsiisee bulaa jaarraa 21ffaa jedhuun gaggeessaa jira. Qorannoon qorattoota biyyattii fi biyya alaatiin dhiyaataa jiran kun jiruu fi jireenya horsiisee bulaa fi qormaatilee sababa jijjiirama qilleensaan dhufaa jiru irratti kan xiyyeeffate ta'uu pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Bokkuu Xachee dubbataniiru. Gammoojjiin akka biyyi tanaaf bu'aa oomishaa guddaa buusaa dandeettu waan kan irraa mari'achuuf tan tolchuu keessatti misoomii hojjetamu horsiisee bulaa akka hin buqqifne abbummaa naannoo, abbummaa lafaa, abbummaa qabeenya uumamaa mirgittiin jiraachuu argatan mirgi kunin caalaatti kabajamee jiruuf jireenyi isaanii tasgabbaa'ee akka itti fufuu fi misoomii biyyi ceesisuu danda'a akka hojjetamuuf waan kana irratti kaayyeeffannecha xiyyeeffannaa argatte sochiin jalqaqqabamtu tuniin karaa qorannootiin karaa mariitiin akkam deeggaramuu dandeettu waan jedha irratti beektuutu walitti finnee mari'achuuf. Qorannoo jalqabaa kan dhiyeessan yuunivarsiitii biyya Noorweey irraa waggaa 30 ol tajaajilaa kan turan Profeesar Gufuu Obaayyoo ta'an haala qilleensa baramaa fi horsiisee bulaa mata duree jedhuun haala qabatamaa Itoophiyaa fi baha Afrikaa keessa jiru dhiyeessanii jiru. Jiruuf jireenyi horsiisee bulaa haala qabatamaa jaarraa 21ffaatiinis jijjiiramuudhaaf qorannoon yuunivarsiitii Booranaa dhiyeessee murteessaa ta'us dubbatanii jiru. 21st century jechuun namni qorii qeencatiin bulu kun horii callaa guliyaamoo waan kallee harkatti mugga tokkoon qabate horiillee mugga tokkoon harka tokkoon qabate walitti qabee finniisa kan ijoollee tamaarii geeffate yuunivarsiitii geeffate ilmaan isaa Profeesar Kiyyaa kan ta'e. Wanni kun amma ilum baaduu ililirra nama haatte guyyaa dhibii konferensiin akkana inum jira gaafas ijoolleen arma callaanu doktoreet hedduu aga gumi tanaan geetti. Tanaan jireenyi horsiisee bulaa tanaan jijjiirama. Hirmaattonni konferensii kanaas jiruuf jireenya horsiisee bulaa fooyyessuudhaaf qorannoon akkanaa murteessaa ta'uu himanii mootummaan bu'aa qorannoo kanaa fudhatee gara maammataatti akka hiikuu qabu dubbatanii jiru. Beekumsi qorannoo amma beektoti qorattee wayii dhiyeessitu kulleeni waama nama keessa dhufaati. Amma kana maanga'uuf kalaf qabsiisu harcummeeffannaa jecha. Fakkeenya akka durii kumaan horsiifnu dhibbaan horsiifnu miti qarooman keessa tokkochatti waan kuma hojjeta horiin qarooma kana keessatti. Kana qofaa miti. Durii beela dheebuu hedduu keessa dhabaanee akkas jenna. Kana keessatti immoo karuma gabaabaan hojjettee karuma gabaabaan horiillee argachuu jira jecha. Qaroomi sangaa tokko cirraa dhawu qamoojjiin mirgi tokko aanalloo mirganirra dhufuuyyuu tana akki lafitti qabatan akki horii kunuunsan armakee jira jecha. Kanaaf horsiisee bulaan irraa argata ittillee mataquu qabaadha. Yuunivarsiitichi guyyoota lamaan keessattis qorannoowwan 30 hayyoota biyya keessaa fi alaatiin kan dhiyeessan yoo ta'u qorannichi galtee maammataa fi furmaata rakkoowwan gama horsiisee bulaan jiru akka biyyaatti akka furu pirezidaantiin ittaanaa damee qorannoof qo'annoo Dr. Galmaa Boodayyaa dubbatanii jiru. Konferensii kanarratti hayyoonni argaa dhageettii Booranaa abbootiin gadaa fi qorattoonni barsiisonnii fi barattoonni hirmaataa jiru. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fi qormaata sadarkaa naannoo kutaa 6ffaa fi 8ffaatiif qophiin xumuramu hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo ifoomsani. Dr. Tolaa Bariisoo qormaanni kutaa 6ffaa caamsaa 29 hanga 30 akkasumas qormaanni kutaa 8ffaa waxabajjii 4 fi 5 kan kennamu ta'us ifoomsani. Naannoo Oromiyaatti bara kanaa barattoonni 200,000 fi 46,000 qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan qoraman ta'us biiroon barnoota Oromiyaa ifoomseera. Awwaayyoo Kafaniitu gabaase. Gara biraatti yeroo ceenu godina Qellem Wallaggaatti ji'oota kurnan darbanitti tajaajila lammummaatiin hojiileen birrii biiliyoona 3 olitti tilmaamamu hojjetamuusaa waajjirri maallaqaa godinichaa beeksise. Tajaajila lammummaa mirkaneessuudhaaf misooma walootti gargaaramuun duudhaa uummata Oromoo ganamaati. Kanaafis cimuu qabaa jedhame. Gabaasa waajjira kominikeeshinii godina Qellem Wallaggaa Tafarii Gammee Kattaanutti qindeesse. Godina Qellem Wallaggaatti ji'oottan kurnan darbanitti tajaajila lammummaatiin hojiileen birrii biiliyoona 3 olitti tilmaamamu hojjetamuu waajjirri maallaqaa godinichaa beeksise. Ji'oottan kurnan darbanitti hojii kenna tajaajila lammummaa godinichatti hojjetame keessaa ijaarsa mana harka qalleeyyii, mana barumsa bu'uura boruu, daree barnoota dabalataa, arjooma dhiigaa, dhaabbii fi kunuunsa biqiltoota ashaaraa magariisaa dabalatee hojiiwwan gosoota 42 ta'an gara birrii biiliyoona 3.1tti tilmaamamu hojjetamuu itti gaafatamaan waajjira maallaqaa godina Qellem Wallaggaa obbo Yaadataa Waacilaa himanii jiru. Akka godina Qellem Wallaggaatti hojii kennaa tajaajila lammummaatiin bara kana hojiiwwan gosa 42 kan hojjetamuuf karoorfame. Isaan keessaa
baay'een isaa hojjetamanii jiru jechuudha. Isaan akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Ijaarsa mana barumsaa bu'uura boruu, qulqullina magaalaa keessaati, magaalaa keessa qulqulleessuu, dhaabbii ashaaraa magariisaa, arjooma dhiigaati fi mana dhiyyeessaa ijaaruu wal qabatee akka godina kanaatti hojii guddaan hojjetameera jechuun ni danda'ama. Waliigalaan akka godina Qellem Wallaggaatti tilmaama qarshiitiin humna namaa ta'ee meeshaa ta'ee tilmaama qarshiitiin gaafa ibsamu bakka humni mootummaa qaqqabne hirmaannaa ummataatiin bakka buusuudha. Kanarraa ka'uudhaan bakka harki mootummaa yookaan baay'atee mootummaa qaqqabuu hin dandeenye qarshii biliyoona 3.1 waan tilmaama kana hojjechuun danda'ameera. Akkasuma qarshii mootummaa qarshii biliyoona 3.1 hambiseera jechuudha. Hojii hojjetame kana irraayis hawaasni miiliyoona 1 ol fayyadamoo ta'uu himuun milkaa'ina kanaaf qindoominni qooda fudhattoota guddaadha jedhan obbo Yaadataan. Bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa godinichatti hojiin kenna tajaajila lammummaa ji'oottan darban keessa hojjetame bakka mootummaan yeroo wal fakkaataatti dhaqqabuu hin dandeenyetti hirmaannaa ummataatiin deeggaramee bu'aawwan olaanaa buusee jira jedhan. Bara 2017ttis hojii kenna tajaajila lammummaatiin birrii biliyoona 9.5 olitti tilmaamamu hojjechuuf karoorfamuu himuun galma ga'iinsa isaatiif qooda fudhattoota hundarraa ga'een eegamu guddaa ta'uu obbo Gammachuun himanii jiru. Godinicha keessatti uummata sochoosanii humna uummata keenyaa qofaan raajii hojjechuun akka danda'amu arginee jirra. Jijjiirama fiduudhaaf baajeta mootummaa qofa eegnee jijjiirama fiduu hin dandeenye. Baajenni mootummaa murtooftuudha. Fedhiin misoomuu uummata keenyaa dheebuu misoomaa inni qabu immoo kan waggoota dheeraa lakkoofsisan. Kanaaf bara tokko qofa hojjennee kan teenyutu hin taane bara kanas bara darbe yoo xiqqaate humna uummata keenyaa miliyoona 9.1 ta'uu hirmaachifne bara kana deddeebiidhaan yoo xiqqaate dachaa 3 hirmaachisuun irra jiraata. Kanarraa kaafnee bara kana humni uummata godina kanaa yoo xiqqaate bara 2017tti hojii tajaajila lammummaatiin tilmaama qarshii biliyoona 9,539,228 kan ta'u irratti kan tilmaamamu hojiin hojjennaa jennee karoorsineetu karooris qophaa'aa jira. Akkuma beekamu hojiin kun kan karoorfame humna uummata keenyaa irratti baajeta mootummaan. Hojii kun immoo kan nama tokkoo miti kan biyya kanaati. Hojii yoo hojjetamu keessatti kan fayyadamu lammii hunda. Kanaaf ga'een qooda fudhattootaa iddoo olaanaa qaba. Gabaasichi kan waajjira koominikeeshinii godina Qeellam Wallaggaati. waan nagaa yaanii khatan waraanan furmaatiin itti kennine jechuun gowwummaa. Nagaayii jiraatu namni ba'ee gala. Nagaayii jiraatu namni dinagdee hojjeta. Yoo nagaayii hin jirre hojjetan. Waan nageenni lubbuun nama mabadde. Maaf olmiin? Nagaa keenya ammoo kootti nu eegi mootummaan jennu numatti eegachuu jira. Admale wal waraanuun admale aadaani wal mari'achuu taata. Waan quufanii ittiin fidaman waan hin quufiin wal gaafatan. Yoo kaatu Oromoo yaadde caalata kan kee guldeemu. Yoo akkoon Oromoo yaadde caalata daandiin an qabade qajeeltu taate kiyyi guldeemu. Nagaa keenya nufiin eegan. Haga suruphaa qabee haga mooyyalee nagaa keenya malee numatti eegachuu jira. Waan hin quufiin Oromoo wal gaafatan. Gaaddisaa yaamtee wal gaafatan. Beekaa jettu. Wallaalaa jettu. Tunaada dhaloota keenya Oromootti waliin jedha. Aadaatti aad malee aadaa tolchu malee aad maleen aadaan tolchu. daawwattoota gara oduu biyya alaatti ceeneerra. Pireezidaantii duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp himannaa waliin